komantii argeera nama intala tokko faa personal attack keessa nama galee jira jechuun nama kana dura nan dubbistu inkoortaa maal intala naan jettee personally Facebookiidhaan haa naan jettee maayettee calli jalaa hidheetu dhuftee inni gaafatus inni gaafatamus rakkoo qabattee komantii gooteen argina nama wayitu natti erge akka muda beektaa Finfinnee keessa in konkolaachista miti ati Finfinnee keessa yeroo deemtu konkolaataa laadaa jedhamu beektaati. Konkolaataa laadaa jedhamu sirriitti beekta waggaa 30 ol waggaa 40 ol tajaajileera. Argitee ta'ee spookiyoon qabu, fireechaan qabu, maaliin qabu. Akka isaanitti oofan argiteetta yeroo isaan sitti dhufan tiraafik laayitii irratti callisee masitti gala. Konkolaataa warri gatii ekspensiivii gurguddoo immoo nagarta. Fakkeenyaan sitti muufadha. Inni immoo suuta ilaallatee deema. Amma laadaa fi konkolaataan riivoon or tuksaniin tokkotu walitti dhufanii isa tuksaniitu dhaabbatee dabarsa. Maaliif sitti fakkaata? Yoo walitti bu'anii laadaan sun waan dhabuun qabu. Fireechaan caccabeera waan hundumtuu badeera beektaa. Si galee inni gatii guddaa qabu sun garuu of eeggata waan argeetti dhaqee hin bu'u. Namni gatii guddaa qabu immoo waan arge keessa hin galu beektaa. Hattee laadaa hundumaaf deebii laattee hin dandeessu. Kanattis buutee hin dandeessu beektaa. Walitti himuu qabna beektaa maaliifi laadaa hundumaatti walitti himuu qabna beektaa takka wal sossobbuun kun gaarii miti ati beektaa ati argiteetta amala tiktookarii kana. Ani hin beeku mandara tiktokii hin dhufne feesbuukii irratti barreeffamaan yaada ibsannaa waan xiqqoo barreessina beektaa. Namni biyya eessaati namni loojikii ta'ee daawwiti obboleessi sooraa jira. Guddataan jira. Saanduqa banee ilaaluufis waan achi achitti dubbachuuf namni awwaasha dhufe biyya eessaati obboleessa irra darbee dhaqee waan achi jiru biyya eessaati gaafata. Moo dhokonnee mana taa'uu dhiisne. Jechuun atleast ko galatooma an baay'ee dhugaan siin jedha akka mucaan sun gaggeeffameen inboxii ko kumaa oltu naa barreeffame ulfaadhu ijoollee naan jedhan. Sigalee waa'ee isaaniitiin biizii waan hin ta'eef ani warra waa'ee negatiivii feerollaadha. Kumsa ulfaadhu dhala akkas wal bira dhaabbachuun argitee akkas wal bareechuun akkas wal gaggeessuun akkas ijoolleen naan jedhan hedduudha. Maaliif ifaaf ifatti waan nuti dhannee dhaabbanne namni akkamitti gaggeessaa dhaqee waan achi keessatti argitan akkamitti jedhama. At least kun personally namni kun miidhamuu waan hin qabneef uummannis akka dhaqee bishtaa wayii keessa akka inni galu waan hin barbaanneefan at least suuraan obboleessaa akkasii akka inni qabu. Obbolaa akkasii daawwit kan jedhamus jira isa isaa gaafatan qoratanii biraa gahan anamma daawwitiinis meebi anamma sigaleera anamma barreesseeraaf daawwitii fi guddataa ani interviewun sii godhe waraqaa eenyummaa kee ilaalee si gaafadheen interview godhe ati akka sanatti haasuftee kana booda naan bilbiliin na bira sin ga'in ummatatti ba'iiti ofii kee viidiyoodhaan anatu jira jedhiiti miidiyaa ibsa laadhu miidiyaa hin baqatina isin nama lamadha yoo gurbaan kun nama shakkan maal godhan namni wayii yoo ta'es qoratanii baasuu qofaa miti sigaleera ummata dursanii jarri kun gumaasaaf dhaabbachuu kan danda'an iyyuu isaanidha. Gumaa sooraa baasna yoo jedhan iyyuu isaan lamaantu jira. An lamaan sanan beeka malee amma gasaan faamiliin isaanii nama ja'amoo 8 kan jedhu nageega. Sigalee an maaliifidha anoo nama kana hin beeku an sitti beema an danuus hin beeku. Amma namni akka beektaa hojii irratti walitti dhufa miti amma fakkeenyaaf anama hiriyoonni koo friendsiin koo anama personally artistoota miti fakkeenyaaf sa'aatii hojiitti amma namoota baay'ee wajjin hojjedhu qaba miti amma sa'aatii dheeraa wajjin hojjedha sa'aatii hojiitti dhan garuu guyyaa lafaa parsantii 90 artistoota miti namoota kan biraa namoota dhuunfaadha. Sigalee feemii keessa jiraachuun barbaaduan personal life hin qaban achitti hiriyoota ogeessa fayyaa kan ta'an baankarii kan ta'an injiinara kan ta'an bakkeetti isaanii wajjin hin jiraadha. Namni hundumtuu immoo hojiitu walitti an soraa wajjin hojii walitti nu fidiyaaniif soraan hojii hojjennee waliin hojii hojjennees hin beennu.
waliin hojjennees hin beeknu. Sooraan fira hin qabu, obboleessa hin qabu, bakkeettaaf aniyyuu kan dursee bar akkamitti namni shaaworii keessatti kufee nuun jettu. Piliis qoradhaati waan kana nuu baasaa, gumaasaa barbaanna, dhugaasaa barbaanna jedhee feesbuukii laayivii haasee nama 190 wayiiti ilaale jiraan feesbuukii kor. Mee maal dubbate jedhanii duubatti deebi'anii ilaaluun gaariidha. Ammoo maal jedhan gurbaan kun obboleessa miti jedhan obbolummaa gaa yoo hin mulqutees mirga isaaniiti dhaqanii mulquudha. Garuu namni wayii tokko bilbilee haadha sooraa gaafate feesbuukii irratti namoonni dhugaas jiru beektaa. An namoonni na beekan tokko namni negatiivii koo haasa'uu danda'u hin jiru. Keessaan illee wal gaafatta waa'ee namaa beektaa. Personaal attaakii eenyu wajjin hin qabu. Daangaan irratti wal dhiibuun hin jiru. Aartiin immoo immeejiidha. Wanta lafa jiru miti addunyaa irratti mana ijaarratta. Waan irratti wal loltu hin qabdu. Iskiriiptii callistee waraqaa bittee barreessitaa, viidiyoo gootaa, achi booda yuutuubii irra gadhiistaa yookaan tiivii wajjin walii galta. Waan irratti wal dhiibdee warratti wal loltee maal gootu hin qabu. Hojiin aartii kanadha. Kanaafidha ani meebii milkaa'ina koo irratti naaftoota dhuunfaan qaba malee diina hin qabu. Ani uummanni hundumtuu fira koodha jedhee kana namanu kanaafidha. Amma garuu maaltu jira beektaa? Story of Scorpion and the Frog jedha kaaraaktarii keessatti egaa fakkeenyaan sitti hima. Scorpion and the Frog were living together jedha beektaa kitaaba tokko irraan dubbise. Scorpioniin kun maalidha ishee waan akka sagalcinii nama torba cinii nama naannoo tokko tokkotti miila dheeraa qaba eeyyeen. Bakka Scorpion jechaan deemaa fi isaa fi Frogidha beektaa wal duukaa jiraatu turanii galaana wayii tokko ce'uu barbaada. Scorpioniin kun raacha kanaan na ceesisii jedhaan. Eessatti yennaan gamatti na ceesisii ati bishaan keessa jiraachuu beekta daakaa beekta na ceesisii jedheen. Lakkii jedhe raachi lakki atoo na hidditaa jedheen. Maaliifin si hiddaa? Na dabaattee kan na ceesisu siidha galaana hoon wajjin ceenaa. Piliis bakka na gargaari ani sitti hin bu'u jedheen. Lakki na hidditaa jedheen. Sin hidduu maal na gargaaraa jirta miti akkamittiin si hiddaa jedhe. Galaana ce'uu jalqaban. Walakkaa gaafa gahan kan si gaddisiisu Skorpiyooniin sun raacha sana hin hidde beekta. Akkamitti na hiddita jedheen. Amala koodha. Maal godhu ani amala koodha. Hidduun amala koodha. Ammeenyaa fi miti. Dhaloota akkamii jira beektaa? Callisee makan hidduutu jira beektaa? Amala ta'eera hidduun. Si galeera inni tokko dhaloota ceesisuuf dhalootaaf yaaduu danda'a. Tokko immoo hidduu qofa kan beeku jira. Kun immoo kaaraakteriidha. Jijjiiruu hin dandeessu. Sooshaal miidiyaadha. Jijjiiruu hin dandeessu. Si galee namni biyya eessaati Awwaashee dhaqee jechuun ani koo personal daayirektarii guddataa miti. Guddataadhaan ani koo booyi jechuuf mirga hin qabu. Si galee ani itti gaafatamummaa fudhadhee guddataa kana gochuu qabda kana gochuu qabda ati haadhoo miti jechuun hin beeku ka haadhootu ta'uus dhiisuusaa isaanii hin beeku. Amma koo obbolaa warri kaaniyyuu jiru. Amma soraan obboleettii wajjin jiraataa jedhame namni ani obboleettii sana eenyu akka isheen taate hin beeku man. Kanaafi maame beektaa takka feesbuukii irratti waan baay'eedhaan sooshaal miidiyaadhaan wal beenna jechuun lafatti baay'ee wal beenna jechuu miti baay'ee. Namni hundumtuu mana isaa keessa jiraata beektaa. Fakkeessaan immoo gadeedha beektaa. Fakkeessaan wanti hin fakkaanne wayii tokko fuudhanii waan walitti adeemne tokko walitti hidhanii gaariidha. Namni kun dhugaa kumaatamni hammi kun bakka jiramanii dhaloonni akkasii dargaggeessa kanaaf quuqamanii dhaloota gaaffii amma kanaa gaafatu qabaachuun gaariidha. Garuu seera mataasaa qaba beektaa. Nama gaafattus beekuu qabda beektaa. Anamma kaleessa ergan poost godhee booda namoota baay'inaa bilbile obboleessuma isaadhaa namoonni lakkisiin jechaa jiru obboleessuma isaadhaa ni beekaa ganda tokkodhaan jette intalli tokko. Gandaan maali sila isaanii beeka akka inni obboleessa ta'e nan beeka. Inni tokko immoo bilbilee gaafadheera. Ciraayyuu isatti hin kennadhe maanaa sooraa koo isatti hin kennadhe jedhanii haati jedhe. Anamma kunis sirriidha sirrii miti isa jedhu si galeera. Gaafachuudha haadha isaa barbaade namni dhugaa barbaadu feesbuukii irraa miti tiiktookii irraa miti bilbila fudhatee
obboleessa isaa Daawit jedhamu guddataadhaanoo siinoo maaliin si amanna obboleessa dhaayaati isa si caalaa nutu jira si caalaa nutu quuqama ati keessaa bahi jedhanii isa baasanii akkasuma garuu anaanis na baasuuti qabu keessaa bakka anammaan har'a guyyaadhumaaf beektaan jechuun guyyaa 9 biizii ta'e beektaa wanta wal hin argannetti wanta hin beeknetti dhuga'uu namni daqiiqaa 5 ga'ee deebi'a ani guyyaa 15ffaa keessa turuufidha. maal bannaat akkanadhaa galatni namni dhugaa barbaadu bar dhugaa mulqu dhugaan jallisu namni dhugaa barbaadu ani dhugaan sooraa kana beera wanti mamee jiru kanadha wanti ilaali yeroo tokko kumsa maaltu jira seete waan jiru dhugaa gama keetiin jiru jechuudha akka ilma Oromoo tokkootti jechuudha akkuma sila dubbachaa ture jedhee nama wajjiniin waan tokko hojjechaa yookaan dhaabbatuma keessatti gahee fudhatee hojjechaa jiru yookaan hojjechaa ture dhiisiiti namootumti jechuudha akka ilma Oromoo tokkootti jechuudha beeku kan hin beekneef bu'aa bara irra guddeessa amma warri koomantii jalatti inni kun obboleessaa miti inni kun jaallataa isaati inni kun diina isaati jedhee dimshaashatti lafa kaa'u hedduun isaa jechuudha nama kana gaafa ni lubbuun jiru gurraacha ta'ee diimaa ta'ee dheeraa ta'ee gabaabaa ta'ee infarfata ta'ee in sirba ta'ee waanuma ta'eeyyuu kan adda hin beekne jechuudha akka amma dhaloota jechuudha gaafa ni lubbuun jiru fooloo osoo hin godhin erganii du'ee ka'ee boodatti dhaqee fooloo godhuuf jechuudha akka waan bulutuuziidhaan nama boolla jiru wajjin dubbatu jechuudha dhugaa rabbii dhiifama naa godhaa jechaan fayyadamuufi baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisa nama keenya jechuun baay'ee ulfaataadha sii galee kitaaba dubbifamuu hin dandeenyedha gonkumaa argachuun keessattuu dhaloota miidiyaa kana fayyadamu tiktooka kana jechuudha sii galee xiqqoo of tasgabbeessuu hin dandeessu yoo ta'e nama honestly wanti muuxannoo qaburraa siif kennu wantoota gara koomantiitiin haa ta'u yaadota namoonni sii barreessan isa madaala siif kaasee si ilaallata ta'ee jedhe personaalii namoota yoo beektu ta'e keessaan ta'e wajjin dubbachuu yaada sana ibsuufi yookaan immoo tiktookii sana argitee akka nama argine dhageessee akka nama dhageenye yoo hin taaneen alatti dhugaan siin jedha miidiyaa kana immediately delete ofirraa gootee dhiftee deemte. An dhaggeeffachaa jiru baay'ee. Dhugaadha maamee baay'ee dhaggeeffanne. Nama lama sadii feesbuukii irraa arganii naa ergan malee dhugaadha maamee namni maal jedhe dhugaadha dhaggeeffanne maaliif beektaa? Tokkoffaa keessa koo hin beeka beektaa? Lammaffaa keeziin hin beekne wajjin haasa'aa jira waan ta'eef waa'ee nama hin beekne haasa'aa jira waan ta'eef ammas itti darbii dubbadhu akkas godhi akka isaan hin jennee fi an dogoggora kan biraa uumuu nan danda'a. Amma kunoo sii galee warri beekana dubbatan warri maatii isaa beekan gurbaan ofiisaa dhufee miidiyaatti danuuni hariiroo isaaniiyyuu nan beekaa jedheera miti bakka dhiyeessee obboleessa sana fidanii akkuma jedhan sana uffata gurraachatti uwwisanii waraqaa eenyummaa isaa fidee dhufee yoo danda'ame immoo harmee isaa dhiyeessanii bakka maal waa'ee lubbuu namaa dhabne kan gaafatamaa jiru qoosaa miti kun wal morkii kubbaa miillaa miti Arsenaaliif Maanchister jennee akka sobnee wal aarsinu sana miti lubbuudha miti dhaqanii harmeeyyuu fidanii dhufanii tigalee kunoo warri koon haata dubbatan ani guddataa hin deenyaa jedhan haati guddataa naan koo miti obboleessa sooraa miti nuna jedhan haati amma immoo achi dhaqeenaan immoo haatiyyuu isaanii miti akka nuun hin jenne malee takka turanii tigalee haadha sana iyyuu hin beeku amman miti haadha sana iyyuu hin beeku kanaaf kun haadha keessanii jedhee gaafa dheeraman akkaawuntii kun kan keessanii feesbuukii irratti sheer goonee turre kun kan keessanii kan haadha keessaniiti sooraan nama meeqaffaadha itti yaadee shanaffaadha jedha ani hin beeku an amma sooraan 5 qabaachuus nama tokko qabaatus an maaliinan lakki shanaffaa miti lakki sadaffaa miti lakki ati sirrii bu'aan jirtu lakki ati haadhoo miti jechuufi ani hin beeku an guddataa gaafa awwaalchaa sana naqee argee gaafa gaggeessaa achi ba'amu jechuudha. Ayyee amma jechuudha laali namoonni jechuudha namoonni miidiyaa irraa akkana dubbatan kun jechuudha warroonni shakkii qabna jedhan warra miidiyaa irraa koomantii irratti callisee barreessu miti haa barreessan isaan waanumatti fakkaate garuu namoota fakkeenyaaf itti siqqeenyaan ati beektuu fi eenyummaa isaanii hubattu kun yoo tarii waan sana irratti shakkiin gama isaanii jiraatee jedhe jechuudha. Akkuma kan kee kaameeraan barbaachisu zaman mana keessa jiru kun bilbilli smaartifooniin harkaa qabnu kuni waan kaameeraadha fageenya hin qabne harkaa qaba sii galee deemanii bifa qulqulluudhaan viidiyoo waraabanii yaada uummata yookaan maatii obboleessa jedhanii isaan itti amanan sana kan kee shakkaniiru yoo ta'ee jedhe jechuudha. Obboleessa isa gaddaa dubbatu yookaan dhimma obboleessa keenya sooraa jechuudha. Biyyeen itti hasalfattu dubbachuu nama danda'u sana waraabanii ummata jechuudha beektee viidiyoo ba'e kanatti gammadaa hin jirre kanaaf
maaliif deebii laachuu dadhabanii jiran? Shakkii qabu yoo ta'ee jedhe maaliif viidiyoo kana uummataaf hin geenye? Lammaffaa maatiidhuma sooraa keessaa immoo daawwitiinis haa ta'u guddataan jechuudha. Waan kana ba'anii uummataaf wanni kun sababa kana yeroo nama keessa jiru zamana miidiyaatti jara keenya. Maaliif namoonni hunduma bilbila smartphone harkaa qaba? Maaliif hangoonaatti waa tokko osoo hin dubbitin guusamee jedhe? Yoo shakkiin dhuguma jiraatee jedhe fakkeenyaaf akka maatiitti jechuudha yookaan waan raawwatame sana yoo dogoggora ta'ee jedhe si jechuun nama miidiyaa guddaati. Nama muuxannoo miidiyaa irratti qabudha. Waan gootu kamiyyuu itti gaafatamummaa fudhattee raawwatta. Si galaa jira miti sadarkaa lubbuu ilma namaatii mitiiti. Namuma waa'ee parsanaalii tokko iyyuu dubbachuudhaa fi seera isaa nama jabeessee beektuudha jedheen yaadaanii jechuudha. Si galee sadarkaa kanatti nama itti fayyadama miidiyaa wallaalu miti. Waan kana jechuudha riyaalitii waan jiru qulqulluun osoo ittiin hidhaane osoo ittiin daballe osoo irraan murre osoo ittiin hidhaane kallattiin waan goote kana fiddee uummanni nuuf hin ta'u erga jedheeti namoonni shakkii qaban kun ofiif deemanii viidiyoo waraabanii uummatatti baasuudhaaf. Wanti isaan dhorke maali? Inni lammaffaan xumuraaf kan si gaafadhu. Kana booda namoonni jechuudha riyaalitii jirtu gama keetiin waan qabdu fiddee dhiyeeffattee jirta. Dhimma kanaan wal qabatee waan gaaffii ta'u yookaan ammoo maalirra akka ka'ee jedhe sababni maal akka ta'e jedhe gama seeraatiin haa ta'u akka maatiitti infoormeeshinii harkaa qaban maatii caala wanti ta'an waan hin jirreefi wanta ifa ta'uu qabu eenyurraa haa eeggatanu jettee asirratti dhaamsa dabarsuu barbaadda. Kanuma jedhama final question. Eenyurraa haa eeggatan isa jedhuufi sirna sitti meeraan awwaalchan naqee waan hin beeku hin qabu. An garuu akka nama responsibility wayiitti dhaga'amutti akka nama hawaasni xiqqoon tokko beekutti akka nama guyyicha immoo fiigee dirmateetti akka nama lammiif qaqqabeetti akka kanaatti dhaga'an haasa'aa jiru. Malee itti gaafatamummaa amma beektaariyoonni isaa warri barreessaa jiranii guddataas beeknaa harmee isaas beeknaa obbolaasaas beeknaa jedhanii haasa'aa jiru. So isaan dhufanii itti gaafatamummaa fudhataniiru. Amma deengada dubbadheera man adaraa keessan ani gasinumarraa sooshaal miidiyaarraan nagaa. Ani walitti dhufeenya addaa hin qabu. Isin faanas walitti dhufeenya addaa hin qabu. Rizaaltii gaafa isin dhuftanii dubbattan immoo anis nan dhaggeeffadha. Namni dhuunfaan immoo dhaqee Phaawulosiis hiriyoonni kan biraan namoonni kan biraan Phaawulosii rizaaltii fuudhuu danda'u taanaan qorannoo poolisii biraatti fufsiisuu danda'u taanaan hundasaa itti hafufan. So kanan beekutu kanadha. Kanaaf guddataan ofiisaa eeyyurraa furmaanni isa jedhu guddataan dhufee an obboleessadha. Daawit dhufee an obboleessadha. Obboloonni isaanii warri hafan dhufanii unudha obbolaan. Waa'ee obboleessa keenyaa nuti qorata jedhanii miidiyaadhaaf ibsaa laatan. BBCs haa ta'u, VOAs haa ta'u, miidiyaa biyya keessaa kamiyyuu haa ta'u ibsa laatan. Si galee anamma ati eenyu naan jedhu amma tun dhaqee anamma gaafadhe ati eenyu maaf nu gaafatte atoo fira keenya miti. Atoo sooraan beektu hiriyaa sooraa itti dhiyeenyaan beektu miti. Ati maal taate ibsa laattaa yoo naan jedhanoo. Si galee hawaasa na gaafatu sanaaf adaraa kennu siinii. Waan beektu nutti mi uummata jedhu kabaja saafan amma kana obboleessa yoo dhaqee dubbise malee ani eenyudha dhaqee dubbisuudha. Ani eenyudha gaafachuudha. Ani ogeessa gaazexeessaa miti baay'isuu yaani barreessaadha malee gaazexeessaa miti. Namni kun wal jalaadha jiraachuu danda'a. Akkuma jedhame immoo gurbaa kanaan ani bo'aa dubbadhu ani boosisuu hin danda'u sitti meeraama aktara diraamaa koo miti kuni. Guddataa miti sooraan iyyuu nu wajjin hojjenne. Imimmaan sitti meeraam viiksii itti goonee boosisna yoo aktarichi dadhabaadha ta'e yoo inni bo'uu didee kana alatti waan an beeku hin qabu saaf immoo nuti beenna obbolaan isa caalaa itti siqan jiru jedhanii warri dubbatan immoo jiru. Isa kaan immoo waaqni dhugaa mucaa kana hin dhossin. You are General Karagati Bajiru Kuni. This is Doctor Namugare Mitorobarate. Adi waraqaa qulqulluu kanadha. Habiibti kanaati beektaa kana waraqaa xurii hin qabne onneen kee keessa jechuudha. Afaan kana rabbiin akka gurbaa gurraachaa si'oonnoo gahee tokko tokko yeroo simmeetaawii taatu afaan badda malee kana garaan kee miskiina qulqulluudha jechoota tokko tokko laaltee simmeetaawii ta'uu osoo baatte nama guddaadhaati si jaalanna
والله تلقى ربي أنا ما شجرة ربيتها وزونا ما بقى إيمانك أبو تاده وين كيكون نوع موجزة أتي نما ما نسيري بكوميتي نما ما نياتا تو بك سيري تي متي نما ما نياتا تو بين دوغا I know كنان اللي سيرجع رب اللي رجع سو كناف يا حبيبي يا روحي mana Sudan illee ani hin agarre. Suudaan jira malee biyya kana hin jiru, biyyi nu jiru Masriidha. Waan kana osoo akkanumatti si sababan godhatini tasa amma jarri kun girgirri fiqirii simmeetaawii haarawa keessa jiru. Yoo tasawwur lolan intaloota. achitti deemaniitiin achitti wal bocolan malee haadha faatee bocolanii achitti deemanii garasitti izzaa jedhanii achitti wal bocoluu danda'an akka barbaadanitti malee dhufanii haadha faatee ajandaa godhachuuf haadha faatee sababaa godhachuuf ija sababaa qabdu handaarri dha'e ijaamse sababaa godha bar wallaahi billaahi haati faatee mana suudaanii oolti jedhanii jette. Nama eega wallaahi billahi namni tokko musliima ta'e ilma musliimaa ta'e wallaahi billahi dharatti jedhaadhee hin jedhu nama 2000 wayitu sii jala jira nama 1800 na jala jira namoota kanarratti wallaahi billahi mana aatifaa ta'e mana suudaanii oolti jedhanii jette mana suudaanii ani suudaanii miti mana oromoo biyya tanaa keessaa mana asliiti mana mubaarakiiti kan hin beeku jechuudha mana nama tokko hin beekan mana abdii muktaariitu karaan karamiin baasaa hin beekan argitanii. Mana isaanii beekaa jechuudha. Maaliif sunu gaafa biyya kana dhufu akka obboleetti ofiitti dhaabatanii na simataniitiin mana isaaniitti gale. Waan kana beeka malee eessa hin beeku karaa gubbaan argan haadha faatee wayii bira dabarfadhe achi. Wanni nama takka ka beeku hin qabanin. Intalti tun eessaa fiddee wallaahi billaa isiin mana Suudaanii oolti jedhan jettee haasofte koyi. Argitee eessa haasofte meedhe bara. Isti fideetini Dubaayitti barandaa oolta Dubaayitti barandaa bulta Suudaanii jala bultadhan oduu jedhani maal jettime argite Dubaayitti barandaa bulta Suudaanii jala bulta ati kana daladda jedhani suu jedhani maal jechuu heddiisiin na dhagaye bakka ammaa ramaa ta'e dhagayetti na dhagaye wallah na dhagaye ila isilleen Suudaan jirti ati al jirta ati nama kophaa kee jiraatu intala durbaati isiin abbaa manaa qabdi akka dhagarretti kan miidiyaa irratti walumaan dhageenne itti sirraa himnaa sirraa haa dhoggatu abbaan manaa isillee biyya kana jira yoo barbaachisaa ta'e qaamalleen sii gaafannaa jaartii ta'e nurraa qabadhu jennaani jaartii namaati walumaan miidiyaa irratti arginee mire kanaafi amma ati osoo nama guddaa taatee obsiteetuma siin jecha jarri kun ebaluu sababaa keetti akkana hin ta'iniitiin yoo irraa guddattee dhiirtee akka tuubaantu waan duraan siin jedhiniin ala wanti siin jedhan hin jiru. Mana Suudaanitti miti yoo fedhan inshaallah reeffa fir'aawna bira ooltillee siin haa jedhani waan fedhan haa jedhaniiti dhiisi beqa ni tuffadhu bira tari. Maal jettan? bar kan ani yookaan gaafii natti ta'e caalii Oromoo nama jala jiru nama meeqatti gaafii ta'e sitti fakkaata. Ka ana gaafii ta'e caalii bar anuu isiidhaan hin jenne baran asmaarii hoteelarraa tanaan anuu isiidhaan waan jenne barani. Ani yoo makka isii hoteelarra joore rabbii jedhaati. Isiidhaan hin jenne ati Suudaanii Baangaalii maalii yoo kanneen isaantu beeka malee ani maalitti beekan warra hoteelarra jooree tirii arraabaaf distii arraabutu beekan maal beekan. Bakka ati amma tuffadhu bira tari anatti karataa jiraan arfadhe dhiisi na siin jedhe to'achu. Yoo isaan deebi'anii kumaa mangistii thank you. Yoo isaan itti deebi'an amma takkaa tara dhiisi. Hamzatti ana itti dawwala itti obboleeso jaartii ta'e mucayyoo irraa qabadhu. Digale kunoo akkana jedhaanii jirti qabadhu. Fedhu namni haa jedhuun fedhu ofirraa kaaftee jettu dhimma isiiti. Ani atillee obboleettitii Yaashittillee obboleettitii Hamzallee obboleettitii. Isin jette qoya asli jedhaan galatoome ulfaadhu. Namni nama itti aanuu fi nama onna jedhu waa jedha. Isima albaate tana eessaa fuutee eessaa nyaattee kan nyaatte qaama albaate kana eessaa nyaattee maan jedhinaan. Ni agarre kaallaa biratti si arginaan dhufe malee gizee isin qoosa guyyaa waliin jettan giraandimooniin jira dhagaa ture gizee isin waliin jettan. Eegas immoo hin agarre osomaa si waliin taphataa isin jedhatu neetworkiin si qabee si baase hin agarre saniin ala isin waliin agarre walitti hin dhufu
Baga Ana jas amma ganti abdi ku mega sati babite. Anda ganya ki yabu sadade jir. Mali yo yo er. Gurbicha jalade jir yo ka asin nafita yo ka malta. Ani meeting ne balla wallahi waa sagaltama jechuu ni danda'an wallahi waa sagaltama jechuu ni danda'a qulaala'amtuu tana jechuudha qulaala'amtuu akka waxii ibidda irratti affeelamee tana waa sagaltama jechuu ni danda'a jechuudha qullee taamii tana jechuudha. Anaaf maal godhu sababaa na godhatanii jedhee bara. Ani gurbicharraa dhimma qaba anin ammee gurbicharraa dhimma ni beektan asli rabbumaa jedhi atini anaa fi Hamzaa jidduu walit dhufeenniif walirraa fageenni akka maka jiru ni beekta atin. Ji'a tokkoo fi bulii meeqa mana kan kee taa'aa turani. Isiin kaleessatti dabalamte gurbicha kana. An gurbicha kana osoo barbaadeeti kallattii dhibbaan itti dabalamuu danda'a gurbicha kana osoo dhimma isaa qabaadeeti jechuudha. Wallahi ni beekta kanaaf jecha asli rabbii jedhi anaaf jecha hin dubbatini. Qalbii kan keetii fi yeroo kan ta'e harka qabdu seenaaf jedhiiti. Ni beekta fageenyi hagamii fi dhiyeenyi hagam akka Hamzaa kana jidduu jiru. Isii kaleessa bar lafaa ol kaasee miidiyaa irratti isii fide malee. Kaleessa lafaa miidiyaa irratti tiktookii keessa wal arganiiti walit dhufani malee ni beekta fageenyi hagam akka jiru jechuudha. Argitanii fageenyi hagam akka jiru fi dhiyeenyi hagam akka jiru jidduu kana jidduu gurbicha kiyya kanaatii fi jidduu kiyya ni beektanii jechuudha. Isii maaltu sii qulla gurbichoo barbaadde kunooti. Tikeettii guyyaa takkaatiin Dubaa irraatti dhufti. Yoo danda'eetiin jedhe tikeettii guyyaa takkaa sa'aatii 3 an Dubaa irraa gaafa as yaabbadhe ganama sa'a 7 yaabbadhe sa'aatii 10 waan hin geennetti as ga'e. Maal godhu achi jettee of qullaati. Nuuraleenii kamiisiin itti dhuftee gurbicha waan barbaadde waliin dalagachuu fedhu niitii niqaa ta'uu fedhu haadha ilmoo isaa teettee as keessa teettee waliin nooruu waliin nabbaruu hin dandeessi sun dhimma jireenya isiiti. Achi as dhufuu hin dandeessi. Maal asirra wanti isii qullee maal inni simmeetii isiiti fiqirii isii mataa haadha faadha irratti argufachuu qabdi osoo isa bira hin gahin. Namatti kanarraa gaafatan. Amma haadha faate jecha isiiti moo waan biraatu jiraan si gaafii gabaabaa barnaati shimataan na dhukkubee gara lennan ani fi kiyyallee si aasii aatu Jettee dabarfattee dhageeffadhuudha. Jettee dubbattee dabarfatte. Gadhifadhe. Naa gaafadhaa jedhe kaliifaadhaan illee abdii kuma illee ni jiranii. Naa gaafadhaati dubbii tana naa baasa. Ni beekta asli dubbiin kuni usuu biyya keenya ta'e eebeluuta akkasii jedhanii namni hagam haga si xireeffatuu fi namni hangam haga si jibbu ni beektaa jechuudha. Usuu biyya keenya ta'e wanni kun beeki lubbuudha. dhugaa rabbiitti. Usuu biyya keenya ta'e ebeluun tun bakka akkasii dhatte osoo jedhaniiti ni beekta wanni kun lubbuudha jechuudha. Waan kana maqaa baduu irra du'aan osoo du'ee qarbii galee irra filadha. Wallaahi haddaan tana rabbiin lubbuuti jedhama osoo godhe irra filadha. Haddaa tana rabbiin lubbuuti osoo dhabama godhe waan kana maqaan kiyya baduu irra jechuudha. Maaliif waan abba torbatti illee zariin tiyya hin qabne waan anillee hin qabne jechuudha. Waan inumaayyuu irraa hin beenne jechuudha. Baddee argita inumaayyuu irraa hin beenne. Wallaahi billaahi namatu naan jedhee argite. Wallahi billahi namatu naan jedhe jettee baafatte. Namatu siin jedhama ijoolleen koomentii jalaa akkamitti akkana jettee haadha faatee waan kana sirraan eenyu akkamitti dubbatatti jedhan ijoolleen koomentii jalaa haasayan. Wallahi billahi namni eega jedheeni erga namni itti dubbate nama si dubbate san naa baasiin jedheen kabajaadhaan. Namatu siin jedhami nama san naa baasii ashittiin jedheen. Siin jedhan taanaan nama san naa baasi. Gadhiiftee keessaa baafattee ditte gaccuftee mataa gati. Argitee baafatte. Baafatte okee ni cadhifadhe. Deemtee abdii kumeetii fi kaliifatu jira waan kana gaafadhaati naa baasaan jedheen ana caba lafee na ta'eera na gubaa jira naa baasaan jedheen takka namni maqaa kiyya na baasuuf narra kaaya takka ammoo kama ofii mana ziiriitiif mana budaatiif mana goojjamee oolutu iyyuu anaa waa jedhe naa gaafadhaa naa baasaan jedheen achi kaatee gastii abdii kumee keessa seentee an sagalee waraabanii natti erganii achi jalan turre irraa baheetiin kaardii waayifaayi na jala dhumeera guuttadhee deebi'ee an gurbicha jaaladhee jira. Wallahi billahi lubbuu kiyyaaf sodaadhee jira. Wallahi lubbuu kiyyaaf sodaadheera. Yeroo nu qixaattu isin waa'ee kiyyaaf ka Hamzaarra nu qixaatte. Yeroo isin maalati dheengadde mucaa mana kana jiru ka ibaadadhu maalii godhi lukadhi jedhaan jirtu yoo an si qaxxa'u haadha seenaa akkana godhe haadha seenaati akkana godhedhaan jiru. Kun qixaati namni fanii haa ta'u malee ani Hamzaa fi isiirraa dhimmee hin qabu ka maaliiti. Sisi qixaataan jiru haadha seenaati ka idistii jedhaan jiru. Kun fanii wal godhuudhaaf asirra fanii ta'uun kolfuudhaaf malee namni qixaatiin lubbuu wal baase eenyutu jira osoo kan lubbuu wal baasanitti Mubaarakii fi Idriistu lubbuu wal baasa kan barbaadee wal dibachiisaa barbaadee wal baasan.
Amma isa kana faniidhaaf waan jedheeti qaxxaa wal qaxxaana malee dhimmi biraa kan irra qabu tokko hin jiru. Adabate. Mucattii fi gaafa. Ashittillee hiriyyaateen na obboleessitee na hamzaleen obboleessa kenna. Atillee waa hunda kenna beektaa? Si gaafanna. Nani bare isin laalullee beerri hamzarratti wal fixxe beerri artii hamzarra wal fixxe nuun jedha. Kan kanaatti gaara wallahi masni kabbiin dukkana kana naan bariisisini tokkoffaa kan wal fuudhuu deemnu isin ajandaa biddee addaan nu baase naan jedhinnu lammaffaa Amma laal. amma isarra wal fixaatti naan jedhinnu maqaan kenna kanaaf jecha badinnaa jechaadhaafi wallahi ufuutu baara usuu argu osoo dhagu beekaa ufuutu baara wallahi kanaaf uf qabaa jiraani maddaa kiyya naa dubbatte itti fuufi. Amma ina tokkoffaa kabaan ilaalu beerri artii hamzarratti wal fixxee jedha. Akka jedha. Lammaffaa mootuu waan atii fi hamza waa si jidduu jiraatteetiin hinaabtanii wal fixxan fakkaata. Sadaffaa mootuu ina dubbii kana xiinxala lama jaalalummaan jaraa kunillee dhumee si sababattee hafuufa taakkoo galchuun mala beektaa. Ayittaa waqime ko. Si badduu godhanii wal dhiisuufaa yoo barbaadan nama kaa yaaduu qabda bar. Ati intala sababaan ta'ini jarri kun yoo wal jaalatallee akkuma wal jaalatan walitti haa dhufu yoo wal dhiisallee si maadhala wal haa dhiisu. Maaluma godhaa maqaan bakka hundatti keessa si qonnoo sooqidda si godhatanii miti. Nagar naqashte tuffadhuu dhiisi isa wanticha amma bakka isiin dhageette anuu sii gaafadha. Ashitti yoo hamzaan gaafatu didayyu ashitti sii gaafadha. Miseenjarii walitti qabna. Tiktaak irrallee hin diduna jalaa hin dubbatti. Yookiin immoo isi laabirii jiru gasira ta'e yookiin kootu jedhanii bita isi laabirii jiru ergee sii gaafadha. Isa girgirrii marsiiwitti walii deebisu. Akkaatillee aartee deebiftuuf kanaa miti. Wanni isiin jetteen kun yookiin namuma jara kana diiguu barbaadutu jedhaan ta'a. Takki namuma jara kana hamzaa faashitti diiguu barbaaduuf jedhaan ta'a. Takki immootu jaalaluma jaraattu dhumatee si sababaa godhattee addaan bayuuf tayan. Ayittaa waqim yeesam intinno fikiriin zabana kanaa torbaanuu ga'u ka jaraa maashaallah guyyaa kudhan ga'e bubbulee. Kanaaf namni bareedaan ummootu amma akkatti nadhoon arsii hamzarratti wal fixxe faa isiniin jedha. Akka hedduutti hiikkata namni garuma isaa dhufetti hiikkata. Waan kana tuffadhu dhiisaan isinumaaf yaadetti walla. Keessattuu simaaf haashitti maqama keessaniif yaadetti. Wallaahi. Ambar kanaaf bar wallahi ani wanni yeroo isin geemi waliin taphannullee waliin kolfee waliin taphadhuufi namni kun fidee an guyyaa meeqa guyyaa muraasa wayitii fi onlaayinii irraa bade ijoolleen keessumaa wayii gatiin irra jiranii jecha onlaayinii irraa bade jennaan miiseejjiin tiktokii seenuu na dhoogge amshiirsitti dhagayamini qabe wallahi liqii isaatiif osoo inni isii asin fidatin fuudhii maalii koomentiin xafu na godhe wallahi guyyaa onlaayinii irraa bade jennaan bilbilanii silkii ka miiseenjii qabu miiseenjariin funna ta'e tiktokiin funna ta'e sittin dhagayamini haa fuudhuu dhiisii maal haa ta'uu dhiisii isii an kana maal godhee dabarfadhee bira lufe ammas akkuma asliin jedhe wanni cadhisaa jiruuf way haada cituu ga'e natti maxxansan ta'a way yookaa maqaa kennaafuu dhaltuun isarra wal fixxe ta'a anis akkuma isiniin jedhe wallahi fuulduree rabbii haa dhaban fuulduree rabbii tabaruutiin naa calamiisii haa dhaban amzaan abbaa ilmootiyyaa ta'e ashitti osoo fuudhe isaaf taateeti ani ittiin gammada malee ittiin gaddu. Ani ittiin gammada malee ittiin gaddu. Gin ammoo jechuudha fidanii sharrii natti xaxa. Amtanan na dhukkubsaa jira malee tabirooti miti. Ammallee arsoomaa fi oromummaadhaaf islaamummaa gidduun ta'e jirtu tuyyuu afaan kiyya nu sakaala. Hin gaafadha jettee miti gaafadhu wallaahi billaa jettee kakattee wallaahi billaa jettee kakattee san isuma san bichaa naaf haa himtu. Ani isinirra taree waan dubbadhu hin qabu ammallee. Ilaaltanii jabaa fedhellee yoo ta'e jabaan namaan jabaadha malee lafa jabaadhaa miti. Naa gaafadha ammallee taana. Wallaahi sii gaafadha. Ashitti sii gaafadha. Bakka isiin dhageette sii gaafadha. Ayyee wal gallee warri hamza baashitti dhiyaatan badaan. Galti yoo isiin galti ashitti as jala jirta mee illee ol darbe haala baatee baatee galti si galcha onlaayinii irratti jette jedhani. Ashitti as jala jirta tisheer godha ashitti. Ashitti tisheer godha itti daawwale asliin si barbaada yaani. Maal gootan kottu dhufe
jidduu garaacharaalee addaan fidhee warra ashitti suuraa galabbataa jirullee irraa dhoogina. Ashitti waraanasitti baname akka karaa nagaatiin sirra deemee warra deddeefi ilillee ol darbee jala jira. Hundi keessan ashitti sheer godha warri lakkoofsii qabdan itti dawwala. Saadaan bira jirti. Baay'ee kootu jedhii maal goota qiyaamaa buuftee saadamiin bira saadam viidiyoo si waraabbataa jira yoon achi. Ashitti kootu jedhani. Laayivii fa'aa osoo qalbii qabaattee seentee feestii gaafata. Ashittiin dubbiin akka gabaabadoo barbaadde dafii kootu yaadi walla. Ana wayyaaf ijoollee kan. Ana wayyaaf haadha faadhati ashittiin. Kan biraa dalga qaban. Dubbii gabaabduu qabee koona miidiyaa kanarra. Abdiin kunooti. As jala jira abdiin. Ashitti as jala jirta. Ashitti itti dawwalaa fida bakka ittiin jirtu nan silkiisii qabda. Dhiisi xiqqoo hin garafnaa jedhaa jirti kunoo afar solfa waraanni goorilla. Hamza. Amma dubbii kana yoo qalbii qabaate Hamzaan dafee itti dawwalii fidi ashitti. Hamzaa jiree daddafee fuudha qabe. Waraanni yoo baname rakkoo. Hamza. Lubbuu kiyya fi jaadhaa fi olla qabe. Fuudha qabe. Mee ashitti na jirti. Ilillee ol darmee ashitti. Hin jirta ashitti. Ayyoon daan argameedha. Hin jirtu. Hin jirtu. Itti dawwala warra silkiisii qabda. Ashitti itti dawwala. Hin jirti. Haadha faatee bakka ashittiin as jala jirti. Sii gaafadha amma gas sii galche. Ishii narra dhiis. Inni ashittiin baxaam nama waddatu wallaahi. Faamilli isaanii guutuun na jaallata. Ishii lubbu. Gaafadhanis akkuma gaafattan barbaadu. Iyya.